kunis wanni wat jedhaniif Oromoo yoo jabaattee humna taatee walii galte haga jijjigaa kileem godhanii dafanii haga Hawaash kileem goonaa jedhanii deeman jechuudha. Oromoon saboota xixiqqaa minority kana mirga isaanii eeguuf dirqama Oromooti jechuudha. Mirga minority tiisuun ammoo minority warra maraatota keenyarra irkattee lafateenya kileem gootu we are not going to allow them. Dhagaa bu'uura amma asaboot dhaabdanii Finfinnee walakkaallee dhaabaa lafti lafuma Oromooti jechuudha. Achi deemu as deemu lafti lafuma Oromooti. We cannot compromise kanarratti garuu ummanni Oromoodha akka Oromootti waliigalee sirna cubbuu kana dura dhaabbachuu qaba jechuudha. Sirna Oromoo lafa hojii gurguru kana dura dhaabbachuutu irra jiraata Oromoon. Maaliif tokkummaan Oromoo humna akka ta'e agarree jechuudha. Tokkummaa Oromoo kana humneessanii sirna Oromoo balleessu lafa Oromoo irratti diina bara dheeraa horaa jiru kana dura dhaabbachuuf tokkummaan Oromoo murteessa. Tokkummaa Oromoo hoggaan uummata cafaqanii zambiila tokko waliin naquu yookaan barmiila tokko waliin naquu miti. At least Oromiyaa seef godhuu fi Oromoo lubbuu Oromoo dandamuu irratti namna walii galuu qaba. Kana keessa gaa waan jiruus qulqulleessaa deemuudha jechuudha. Maaliif jennaan amma dura maaliin arkeessa karaa gidda ayyaana kana Wallagga Bahaa keessatti obboleessi tokko faannoo keessa jira obboleessi tokko naannawa bulcha. Waan akkanaa kanaas eeggachuudha. Warri obboleessi tokko faannoo keessa jiru obboleessi tokko mooraa qabsoo keessa jiru kanaas Oromoon laallachaa deemuudha qaba. Oromoon zigaal qaba beektu. Zigaal jechuun maal jechuudha seetan? Zigaal jechuun abalu kana wajjin dhaladhee wajjin guddadhee akkamittiin akkana ja'anii kajoo kun Oromoodha balleessaa jechuudha. So nama tokko uma qabuun yaamaati waan ta'uu qabuus itti hima. Maali qundii ja'aniin qundiin ooyiruu hoggaa qottu qundii keessaa haramta akka baalli keessan wanni ati facaafatte san gaarii sii ta'uuf qundii keessaa guurta. Qundii mooraa qabsoo keessa jirtus keessaa qulqulleessaa deemuudha jechuudha. Qundiin bishingaa saniin taatu. Bishingaadha malee qundiin baala haramee gatamuu jechuudha. Qundiin mooraa qabsoo keessaa takka Oromootti akti gootu tunis bahuu qabdi jechuudha mooraa qabsoo keessaa. Mooraan qabsoo Oromoodhaan taligamuu qabdi kun karra walii gallu. Soomaaliyee waxaan dhahay ta'uu horeysa safaaradda Itoobiyaa magaalada dalka Kenya magaalada Nairobi joogta iyaa inni yeedhay. Marka inni yeedhayna dabaaldeg ba inni samaysay dhur Oromaa oo gobolka Baale madda walaabu Baale waa dal Oromaa. Dalkaasay dhaheen dhulka waan inni siinaynaa. Soomaaliya kii gacanta inni garaaco dhan wax inima siinayo. Dhulkan aabuu leeyahay, reer buu leeyahay. Reer kale iyaa iska haysta. So weligiinba Abiy Ahmed baa dhulna siiyey. Safaaradda Itoobiya Nairobi aa dhulna siiyey. Safaaradda Itoobiya Nairobi degan. Xaq iyo xuquuq ay dhul bini aadan qaadee qof kale u siisa iyaa siiyey. waxaan inii sheego Soomaaliyeed safaaradda Itoobiya ee Nairobi joogta daayo United Nation New York hadda timaadiin oo la inii saxiix oo la dhaho dhulkan Soomaali baa lama helaysiin waayo dhulku aabuu leeyahay siday Soomaaliya Soomaali u leedahay iyo meelahadna ay leeyihiin dad qabiil Oromo la dhaho nation Oromo la dhaha iskale meeshan waa dhex joogi karti waa dhex deganaan karti wax dhiba isku ma hayno si jaarana laba jaaro isku fiican waan isku noqon karna waan isla dexdegi karna waan isla dexdeganin qof Oromo intu Hargeysa tago ma oranay Hargeysa anaale intu xamar tago ma oranay xamar anaale intu meel kale Soomaaliya leeyin tago oo dhaho anaale ma jirto idinkan dhul Oromood aragtiin oo dhan anaale reer anaale halkeed ku leedihiin idinku taariikhdeed ku leedihiin maxaad ku leedihiin ino waxyaalaha qaarkooda hadda la daayaa fiican way waxaan ku arkayaa meesha odayo wadaado koofiyad xidhan iyo odayo gad la iyaan arkayay oo oranayay dhulkaana la siiyay oday wadaada horta geeskan Afrika goor kasta dhiigu ka daa Soomaaliya 40 sano
dhiiggi burburkii dhiigga keenay weli kama joogsan weli dhulku ma engegin weli xabadihii iyo qarxii sidaasay u socdaan qaraxa intaad dejin lahaydeen ay Soomaalida midnimadeed iskugu keeni lahaydeen ee dal nabad leh caafimaad leh dhisi lahaydeen iyaad rabtiin dadka loo shisheeya inaad dumisiin oo dalka loo shisheeya inaad dhiig dhexdaadisiin taasi lagu heshiin maayo safaaradaha Itoobiya Afrika oo dhan dhexdaadsan tago baastiyo bariis la cuno dhul bay noo saxeexayaan dhul ay nii saxeexiye ma jirto Oromo way noo sheemayna dhiman 2015 16 14 ka soo qabo 14 15 16 Cairo dhalinyarihii Oromada qarxii ugu horeeyay ee ka muuqday dhaxbartalaha Oromiya magaalada Ginji ardayda Oromadu qarxay maalinta ay qarxiyeen iyaad Tigray ku celiyay Maqale halkeed joogteen bariga idinku halkeed ku nooloydeen maxaad sameeynaysaa marka ma dhul dilaacan baad tolayseen halkeed ku maqnaydeen ya soo weligiinba safaaradiina taga baastiyo muusiyo bariis cuna safaaradu dhulani siinaysana ma jirto abihi Axmedna sidaasuu maskaxdiina inugu ciyaari maali wuxuu inoo oran gobolka waxaan inisiinaya mooyaale barina wuxuu inoo oran oo Soomaali waxaan inisiinaya Dirdhabe saha dambena wuxuu inoo oran baalaan inisiinaya tago xigtana wuxuu inoo oran jimaan inisiinaya abihi psychologikiina intuu arkay reer anaale iyuusta inigu qasaya soo dhulaad leediin dhulaad qaadan kartiina male mana jirto mana jiri karto dad Oromo la dhaho oo curad kuusha oo walaalo ka dhashay Booran iyo Bareento oo ilmo Oromo iyo dalkana iskale dhulkana iskale Ilaahayna ugu nicmeeyo uu ku siiyay wax kale ha raadinina halkaad joogtiinun ma aragtay kalluunkiina yaanyadiina iska cuna annaguna halkan aan joogno iyo waxyagaan iska cunaynaa wax kale dhiig daadis iyo dagaal inaad gashiin haddaad rabtiin abiyo soo garab dhigo Oromada u kaale mid kastaba qiyaastiisa diraca inta leeg baa loo tori kana macwiista inta leeg baa loo gooyin wax kale ma jiro Oromo dad may raadsan Oromo albaab dad ma gargaraacin Oromo qof alla qof u tagtay ay dhaxday waxaan ana la isiiyo ma jirto man daqa albaab kulli yawm yahsil jawaab intum allun daqaytu albaabna insha Allah tahsilu jawaab aye Oromo taatu ganama galgala dargagaysu Oromo social media khanarati gandan amantin maalin walnyaatu khun diinni keenya waan hojjechu jiru la khaysafu naannawni lameen social media ra target wal gootan kun lafti isin irra dhalattaniyu ummanni isin irra dhalattan ifin lafti isin irra dhalattanu gurguramaa jira sila arra wal qabate Oromoon akka jirutti daangaasaa defend godhuu qaba malee Oromoon hoomorkii walii baasuun qabu hoomorkii tana cufa qabaasaa jiru mootummaa biltsiginnaati jechuun biltsiginnaa dandeettiin si kanuma dandeettii ittiin biyya gaggeessituun qabdu dandeettii ittiin biyya ummata tasgabbeessituun qabdu dandeettiin si billish dirgimiidhaa fi ummata waliin nequudha jechuudha so waan amma lafaa kana kadeemuun isaa Oromoon toftaasaa baafatee akka sababiraatti walitti mbuunetti warra lafa Oromoo fudhanne jee kana shaggooyye taphachuu jiru kana dhiisee Oromoon fallisaa maalii jee karaa falaa deebi'uudha qaba so Oromoon jajjabaachuudha qaba deebiin qabu warra kanaaf deebiin qabu yeroo biraatiin si deebisa waan ati ma barreessite kana yeroo biraatiin si deebisa kan akkasi quba qabaadhu maarif yeroontu yeroo walirratti weesti goonuu miti yeroo walirra balleessinuu miti yeroo bu'aa sabaatii fi bu'aa biyyarratti balleessinu malee yeroo wal keessa garagalee Oromoon kana kaneettu miti jechuudha arraba amma arrabsitu kana Gojaamoota dheengadda Wallagga Bahaa keessatti Oromoo fixe faannoo sanirra deemii barreessi jechuudha isaaniif jecha tokko kanarra barreessitu isaanirra barreessi akkasitti tolaa jechuudha silaa garuu dhiigaatu
hiddaatu dhiiga malee dhandhachin dhiiguu itti Oromoon durfit jechuudha. So re'een abbaa tiisu fakkaatti kanuma si tiisu fakkaatti jechuun barbaada kasi bobbaasu fakkaata. Kanuma jara keenya dhugaa wajjin haa dhaabbannu dhugaarra haa dhaabbannu ammoo cubbuu bakka jirutti dura haa dhaabbannu. Namni Oromoorra cubbuu dalagu foon kee maan taane haadhatee abbaa kee karraa dhalatte maan taane haqa isaanii eegiif haqa abbaatii fi haadhummaa san eegiif garuu mirga Oromootiif gaafii Oromoo akka jallisan ittiin dhiisin. Obboleessi kee yoo diinaan bitamee jiraatellee diinummaa isaa itti himi yakka inni Oromoorratti hojjechaa jiru saaxilii jechuudha. Kanumaan jechuu barbaade dhiinni obboleettii teenya Nasiyaa Ziyaad bulchiinsa dirree dhawaa harka jira isa harkaa ba kar tokko jalaan boo jechuudha. Kar tokko jalaan boo. Ka dhiigasii akkam baane ukkaamsee jiru bulchiinsa kana jechuudha. Bulchiinsi kun aangoo ni qaba. Simaa baluuf achi kaayan malee aangoo magaalaa sanii warra arra suuraan isaanii tarrifamte sanii ture.